Kenniinsa tajaajilaa fooyyee qabu kennuu fi itti quufinsa hawaasaa dabaluuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. AMN kutaa magaalaa Guulalleetti kenniinsa tajaajilaa wal qabatee daawwii taasiseen tajaajilamtoonni dubbisee akka jedhanitti kenniinsi tajaajilaa karaa gaarii ta'een kennamaa jiraachuu kaasuun manneen hojii tokko tokko wal dubbisanii hojjechuu fi hojjettoonni naamusa ogummaa hin eegganne akka jiran himu. የመስሪያ ቦታን ጥያቄ ani iddoon itti hojjedhu gaafachuuf hin dhufe kana dura gara biyya alaa deemeen hojjedhee deebi'e karaa seeraan alaa waanan deemeef osoon baay'ee hin hojjetin gara biyya koona deebisan mootummaan immoo nu qindeessuun leenjii barbaachisaa nu leenjiseera haa ta'u malee waan leenjiniin hojii osoo hin argatin waggaa 2 turreerra yeroo garagaraatti aanaa kootti gaaffiin kun waan naaf hin deebineef komii qabadheen gara kanaa dhufe asitti haala gaariin na keessummeessuun gara qaama dhimmi ilaallatutti na qajeelchuun dhimmi koos akka naaf ilaalamu naaf ajajaniiru. የመጣውበት ምክንያት ካርታ sababni gara kana dhufeef kaartaan qabiyyee koo ibsu faayila koo keessa hin jiru waanan jedhameef ragaa koo kana akkanaaf arganiif yeroo baay'ee deddeebi'een jira ammas deebii hin arganne hojjettoonni tokko tokko kan naamusa ogummaa hin eegne waan jiraniif mootummaan isaan irratti tarkaanfii osoo fudhateen jedha. Seektaroota kutaa magaalichaatti kenna tajaajilaa saffisiisuun itti quufinsa maamilaa dabaluu fi deddeebii hir'isuuf tajaajila isaanii teekinooloojiin deeggaruuf qophii xumuraa jiran AMN daawwate keessaa waajjirri bulchiinsa misooma lafaa kutaa magaalichaa isa tokko itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Kaasa'uun Xila'uun yaada kennaniin tajaajila kennamu teekinooloojiin deeggaruun tajaajilli si'ataan akka kennamuu fi komiin akka hir'atuuf gargaara waan ta'eef kana milkeessuuf hojjechaa jirraa jedhan. ማስተላለላችን ሪፎርም ይሰራል ብሎ ካስቀመጣቸው ሴክተር መካከል bulchiinsi magaalaa keenya seektaroota riiformiin akka irratti gaggeeffamuuf kaa'e keessaa tokko waajjira bulchiisaa fi misooma lafaati. Tajaajila kenninu teeknooloojiin akka deeggaramuuf hojii qabatamaa keessa gallee jirra. Hojjettoonni keenyas guyyaa boqonnaa dabalatee ragaalee maamiltootaa siistamarra galchaa jiru. Teeknooloojiin amma hojiirra oolchaa jirru badiinsa ragaa maamiltootaa kan hambisuu fi tajaajilli saffisaan akka jiraatu taasisuu keessatti komiis kan hir'isuudha. Hojjettoonni waajjirichaa dubbifnes kenna tajaajilaa teeknooloojiin deeggaruun hojjetaaf hojii kan salphisuu fi itti quufinsa maamilaa kan dabalu waan ta'eef faayidaan inni qabu guddaa ta'uu dubbatu. hojiin amma hojjechaa jirru kuni haalli isaa gaariidha. Soft copy jijjiiramee maamilootaa fi ariifachiisaadhaan hojjenneetu tajaajilaa jechaadha. Amma kun egaa nuufis hojjetaadhaafis maamiltootaafis gaariidha jechuudha. Maaliif yoo jedhame soft copy gizee jijjiiramu onlaayiniidhaan fayyadamna jechaadha. Onlaayiniitiin gizee hojjetamu tajaajiltootaafis maamiltootaafis baay'ee gaariidha jechaadha. Yeroo qusata. ragaawwan haardi koppiidhaan jiran gara soofti koppiitti jijjiiruudhaaf isa kana hojjechaa jirra. Iskaan goonee ragaalee qopheessaa jirra. Kuni tajaajilli akka saffisu godha ni jalqaba. Lammaffaan immoo maamilumti yookaan tajaajilamaan sun hojimaata badaadhaaf akka hin saaxilamne godha. Kutaa magaalaa Guulalleetti rakkoo kenna tajaajilaa fi hojimaata badaa wal qabatan hir'isuuf tajaajila teeknooloojiin deeggaruu fi riiformiiwwan garaagaraa gaggeeffameen itti quufinsi tajaajilamaa hawaasa kutaa magaalichaa harka 70 ga'uu itti gaafatamtuu waajjira pabliik sarviisii fi qabeenya humna namaa kutaa magaalaa Guulallee aadde Balaayinash Moosisaa himaniiru. Akka kutaa magaalaa keenya keessatti kurmaana tokko keessatti tajaajila kennineetiin itti quufinsi uummata keenyaa yookaan jiraataa keenyaa parsantii 70 irra jira. Tajaajila nuullaan teeknooloojiitiin akka deeggaramu haalli itti godhamee jira. Sadarkaa seektara 11 teeknooloojiidhaanidha tajaajila kan laatan kun jijjiirama tokko. Guyyaa abbaa dhimmaa hooggansi keenya taa'an turre kanaan dura. Amma garuu siireesiidha jechuudha. Guyyaa abbaa dhimmaa hooggansi taa'ee tajaajila illaan tarkaanfiin irratti fudhatamu waan ta'eef kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaa immoo tajaajila bakka tokko jalqabuun keenya gaggeessuun keenya itti quufinsi uummata keenyaaf maamila keenyaa sadarkaa parsantii kanarrallee akka ga'u kan taasisedha jechuudha. Hawaasni tajaajilaaf socho'u kamuu mirga tajaajilummaa isaa eeggatee haqummaan akka tajaajilamuuf hojimaata badaa irratti qabsaa'uu akka qabus aadde Balaayinash dubbataniiru. Akkaataatti hojimaatni badaa itti dhabamsiisuu danda'u keessatti uummanni keenya lammiidha. Lammii erga ta'ee jirutti immoo tajaajila karaa bilisaatiin argachuu danda'u qaba. Yeroo tokko tajaajilli yerootti qarshiitiin deeggaramu argaa jirra waan ta'eef jechaadha. Sana keessatti uummanni keenyas abbummaatiin fuuldura ba'ee qabsaa'uu danda'u qaba.